jedhu saduu dhaqanii dubbisan otoo hin ta'in qo'attee beektaa akka qonnaatti. Guutummaa isaan xumurre garuu amma jalqabni dhiisnee yeroo dhiyoodha. Macaafa tokko tokkoon jalqabda immoo waliigala isaati akka kakuma hatti. Tokko tokko boqonnaa. Seera uumamaa irraa kaastanii. Nagaan siif haa ta'u wal'atuuf qo'annaa keenya jalqabnee irraa kun qo'annaa macaafa qulqulluu kan kakuma uffatte viidiyoon sii danda'ama yoo ta'e bani viidiyoo siif hin danda'amu yoo ta'e immoo yeroo viidiyoon sii danda'amutti deebitee dhuftaa ammaaf cufachuu dandeessa. Viidiyoo malee waan Lakkinan dhufa rakkoo tokko hin qabu amma gajjallaan jira ol bahee tanan dhufa gajjallaa sagaleetu jira nagaan isiniif haa ta'u. Ameen seera uumamaarraa jalqabnaa macaafota kakuma ufaa walumaa galatti kan nuti barannu akka kanaan duraa kitaaban daqiiqaan maqaan isaa boqonnaa barannu osoo hin ta'in aayidiyaan isaa akka nuuf galuuf akka walumaa gala aayidiyaan kakuma ufaa akkamii kakuma ufaa keessatti immoo kakuun Luqaas wangeela Luqaasitti naa dhufee kakuun haaraan amma wangeela Maatiyos, Maarikoos, Luqaas, Yohaannis akkuma kakuu haaraa wangeela tokkottidha. Kan Luqaas qofa ilaallee keessaa fudhannee jechuudha. Kanaafuu wanti baay'een isaa dabalata hir'isuu wal fakkaataa akkasii qabaarraan kan hafe aayidiyaan isaa wanta Luqaas keessa jirudha. Akkuma kana aayidiyaan kakuu moofaa keessa jiru maanni jennee kitaabota hundumaa tokko yaada isaanii kaasna. Inni nama yaada isaanii kaafnu kuni sadarkaa wannootti kan barsiifamu sadarkaa teewooloojii irratti kan barsiifamudha. Isaan barsiisu kana yaada koo qofa miti akka kanaan dura jechuudha. Yaada koo yookiin wangeela dubbisee qofa miti akka kanaan dura kan barsiisu kitaaba yeroo darbe piikcharii isaa kaasee itti erge sana Amaariffa isaan qaba. Akka carraa Amaariffa isaa irraa waan tokko jira. Wanti itti walii galu jira. Wanti itti waliin galle jira garuu wannoo waan qabuuf jechuudha. Toora waan qabuuf toora sana ilaallatu macaafa qulqulluu bira qabaa. Macaafa qulqulluu bira qabaa deemna jechuudha. Akka kanaan dura akkuma kana irra dhaabbannee ilaallu ariifanneetu akka nama hundumaaf aayidiyaan kakuu moofaa akkanaa edaa jennutti jechuudha. Akkuma namni deemaa dhufee waltajjii irratti tajaajiluu yeroo dhaqee macaafa faarfannaa keessaa gammadaa galateeffadhaa jedha. Sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo harka rukutaa galateeffadhaa jedhan osoo hin ta'in macaafni qulqulluu iddoo sanatti galateeffadhaa inni jedhu walumaa gala akkuma kanaan dura xiqsiidhaan ilaalaa turre immoo amma immoo waliigala kitaabatiin ilaalla jechuudha. Maal jechuu barbaade isa jedhu. Malee xiqsiidhaan akka kanaan dura iddoon kun maal jedha sun maal jedhan jennu. Garuu walumaa gala kitaabni kakuu moofaa akka nuti amma dhandhee dubbifnee ililchaa gammadaa siin jedha Waaqayyo jennuu miti jechuudha. Israa'eliin jedhe taanaan Israa'el waan jedhe jechuudha. Sichuweeshinii Israa'eliif ergaan sun itti darbe keessa jira taanaan nu'iifis ta'a jechuudha. Akkas hin taane taanaan ergamoonni awwaalan yoo jedhe reenfa ergamoonni awwaalan jedhee ergaan haa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iddoo itti ergaa kan koo ta'uu danda'u jira. Iddoo itti gonkumaa kana booda ergaan sun deebi'ee hin raawwanne jira. Ergaan sun immoo gonkumaa ammatti illee raawwatee kan hin beekne jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf isa kam eeggannaa isa kamtu raawwatee isa kamtu immoo raawwatamee darbee isa jedhutu jira. Barumsi wannoo tokko na bira ture barumsi Faasikaa namni barsiisu tokko gara rikoordii 80 laata. Waan akkasii 80 something waan akkasiiti. Baay'ee gaggabaabseet rikoordii 5 iddoo tokkotti 5 iddoo tokkotti rikoordii baay'ee dheeraadha gaggabaabsee iddoo tokkotti naa ergee ture. Rikoordiin isaa akkamii yuutuub irraan kaa'a yoon daqiiqaa argadhee dhageen dhabee akka dhiise. Telegiraamii koo irra jira. Rikoordiin isaa akkamii barumsa Faasikaa jedha. Garuu seera uumamaatiin kaasee amma mul'ata Yohaannis keessatti Yesuusiif kan dubbatame kakuu moofaa keessatti maaliin? Inni immoo fakkeenyaaf mataa seexanaan mataa bofichaan dhidhiitta. Inni jedhu hee'uudhaa fi namaaf otoo hin ta'in Yesuusidhaaf jedhamee jedha fakkeenyaaf barumsichi. Yesuusidhaaf jedhamee jedha. Eessatti immoo raawwateedha. Inni iddoo akkasitti immoo kakuu haaraa keessatti raawwatee jedha deebisaa wajjin kaasa. Amma immoo kakuu moofaa keessatti iddoo akkanatti akkana jedheedha. Kakuu haaraa keessatti immoo eessatti raawwateedha. Raawwanne yoo ta'e ganaa raawwataa jedheetu luqisiinsaa akka inni ganaa raawwatu nuu kennaa jechuudha namichi xinnaa barsiisu. Kanaafuu gara kutaa 80 kan ta'u adda adda qoodeetu na erge isa yuutuub irraa argachuu dandeessu isin gargaara. Kanaaf qo'annaan kakuu moofaa maaliif barbaachisaa? Yeroo tokko amma nuti dhaloota kakuu haaraati.
kakuu moofaa maal inni barbaachisa jennee yaaduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kakuu moofaan kan inni barbaachisuu fi afaan Oromootti hiikuu yaaleera. Yoo barbaachisaa ta'e isiniif hin kenna yookiin immoo akkasumatti ofii dhoote achirraa fudhadhee barsiisuu ni danda'a. Walumaa gala kakuu moofaa barbaachisummaa guutuu qaba. Tokkoffaa sagalee waaqayyooti. Akkuma kakuun haaraan sagalee waaqayyoo ta'e kakuun moofaan sagalee waaqayyooti jechuu danda'u. Macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo ta'uusaa kan irra caalaatti barru irra caalaan isaa kan itti beeknu kakuu moofaa keessattidha. Isa kakuu haaraa caalayyuu jechuudha. Kakuu haaraa already Yesuus Kiristoos as ture baay'ee wannoo qabu. Yesuus dubbate inni dubbate barreessanii bartoota qabatamaadha baay'inaan. Kakuu moofaan garuu waaqayyo akkas jedhee barreeffamee jira. Kakuu haaraallee Yesuus akkas jedhee caalatte jechuudha. Kanaaf ka'umsa seenaadhaa fi jalqaba Israa'el irratti namni hubannoo gadi fagoo qabaachuu qaba. Seenaa uumamaa irratti uumamni kun akkamitti uumame, jalqabni akkamitti jalqabe, lafti kun dhuguma miliyoona bara amma kanaa jiraatte moo dhiyeenya kana uumamte, lafti kun hin uumamte moo akkanumatti turte, namni kun hin uumame moo wanti irra jiru kun hin uumame moo akkanumatti ture yookiin jijjiirama suutaa evolution kan jedhamuun fakkeenyaaf akka ishii laphee kee irra jirtu kanatti istiikarii taatetu duraan bineensa taate bineensa irraa suuta jedhee jijjiirama suuratiin namni uumame moo waaqayyo nama kana nama godhee uume isa jedhu namni hubannaa qabaachuu qaba. Waa'ee Israa'el namni hubannaa qabaachuu qaba. Kakuu moofaan guutummaatti yookiin irra caalatti waa'ee Israa'elitti waa'ee saba gara biraan baay'ee muraasa. Kanaafuu karoora waaqayyo saba Israa'eliif qabu akka sabaatti, akka qomootti, akka lammiitti, akka Yesuus keessaa dhalatetti, akka mootiitti, akka mootummaatti, akka moo waaqatti yookiin akka moo nama jireenya bara baraatti karoora isaan irraa qabu erga barree booda karoorri waaqayyo isaan irraa qabu kun akkamitti nu bira qaqqabe. Isaanoo saba filatamoodha, saba waaqayyo fo'ateedha. Isaan sanoo saba waaqayyo maaliif isaan fo'ate? Nama amma kana biyya lafaa irratti dhiisee isaan maal fo'ate? Abrahaam waaqayyo maal fo'ate? Yaaqoob waaqayyo maal fo'ate? Saba Israa'el jedhamu kana waaqayyo maaliif fo'ate? Maaliif warra kaan fo'achuu dhiisee? Isa jedhu ilaalla. Yoo akkas ta'eedha nu yoo warra edda amannee booda nu too qomoodhaan Israa'el miti. Nu yoo maanni faayidaansaa warra Israa'el yommuu amma edda nuyi amantiin qaqqabee jireenyi qaqqabee immoo warra Israa'el yoo jireenyicha keessaa baafamu isumatti dabalamnee isa jedhu namni akka laaluuf inni kan biraa waaqayyo amma macaafni qulqulluun yeroo jalqabu Egzaabeer haalle waaqayyo kan jedhamutu tokkotu ture diimaa gurraachaa kana booddee akkasitti too jiraachaa ture achiin immoo lafa uumee hin jiru. Sijjammar akkanuma maal jaa waaqayyo waaqaaf lafa uumee jalqabaa jechuudha. Kanaaf waa'ee jiraachuu waaqayyo namoonni gaaffii gaafachuu danda'u, waaqayyo hin jiru jedhuu danda'u. Macaafni qulqulluun gowwaan waaqayyo hin jiru jechuudha. Warra gowwaa waaqayyo hin jiru jedhaman sana malee namni gamni namni normaaliin waaqayyo akka hin jiru akkasumatti waan beekuuf waaqayyo jira jedhee hin jalqabu jechuudha barreessan. Macaafota kakuu moofaa keessumatti immoo macaafata jalqabarra jiru kan Musee inni kan biraa kaayyoo isaa kan achi keessatti nuti barannu macaafota kanaa akkuma amma toora kana galanitti mul'ata Yohaannisii kaasee amma gara gadiitti seera uumamaa jiranii kakuu moofaan akkasumatti dhufanii amma kakuu haaraa ga'anitti tartiibni isaanii akkuma nuti asirratti kaa'anneedha moo toorri ittiin barreeffaman tarii jijjiirama qabaachuu danda'a. Seenaan isaa kamtu dursaa isa kamtu booddeedha isa jedhu baruudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan waaqayyo karaa kamiin dubbata, karaa kamiin mul'ata, karaa kamiin hojjeta kan jedhudha jechuudha. Amma kakuu haaraatti illee gaaffiin kun baay'ee nama rakkisaa. Sababni isaa waaqayyo amma gaa waaqayyo miti amma pheenxeen hundumtuu keessumatti amantii kan biraa dhiisaa. Pheenxeen hundumtuu amma maayikii qabatee achi dhaabatee waltajjiirra dhaabatee yookiin waan ta'e yookiin iddoo ta'ettaa ta'u afaan haaraa dubbannaa waaqayyoodhuma jennaa. Inni tokkos immoo waldaa sana keessaa pheenxee maqaa pheenxee jedhamu yookiin pirootestaantii jedhamu yookiin amanaa jedhamu wantoota jedhamu waldaa jedhamu charchii jedhamu tokko dhageenyaan pheenxeenuma noormaalii yaada keenya keessa kan jiru garuu achi jalatti wanti baay'een gargar kan ta'e jiraachuu malaa. Fakkeenyaaf namni tokko bishaaniin nama fayyisa yoo ta'e namni tokko immoo dhiitichoodhaan nama fayyisa. Dhiitichoo maal jettu kaalchoo jettu kaalchoodhaan dhahee nama fayyisa yoo ta'e namni tokko akkanatti harka dugda duubatiin dhahee nama fayyisa yoo ta'e namni tokko akkanatti harka mataarra nama kaa'aa yoo ta'e namni tokko akkasitti achi nama darbata yoo ta'e namni tokko immoo dhaabbatee maayikiidhumatti jedha yoo ta'e kun hundumtuu istaayiliin garaagaraa kuni inni maayikii irratti akkana jedhu isa bishaaniin fayyisuun akkamitti waaqayyo akkatti hojjetaa jira jechuudha. Inni bishaaniin immoo fayyisaa jiru isa immoo dhiitichoo nama dha'u sana akkamitti akkanatti fayyisaa jira jechuudha. Isa kanaaf kan kana fakkaatanii kakuu moofaa keessatti maaltu ture? Akkamitti waaqayyo namoota fayyisaa ture? Akkamitti waaqayyo hojjechaa ture? Karaa bishaatiin hojjetaa, karaa qilleensaatiin hojjetaa,
har'a dhuguma karaa bishaaniif karaa qilleensaa hojjechuun sun nu gargaara isa jedhu bira dannaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara kakuma fa'aa teekinooloojii wanti jedhamu hin jiru. Macaafni qulqulluun akkaataa itti barreeffame akka biraati akka kanatti miti. Hamma immoo nuti macaafa qulqulluu 66 harka keenyatti yoo barbaanne kitaaba kiisii keenyatti akka bilbiilatti aappii tokkitti irratti yoo barbaanne danda'uun sammuu tarii hin beekamu gara fuulduraatti sammuu nama keessatti iyyuu eenyuudhaan hojjetamuu danda'uu danda'a jechuudha. Akka namni waan hundumaa yaadachuu danda'u fakkeenyaaf AI yeroo ittiin maal maqaan ishee roobootiin waan hundumaa hojjettu waan ta'eef namni roobootii qabaatee macaafa qulqulluu guutummaatti achi keessatti seevii godha kun bilbilaa kana baattatee akkuma barbaade akka namaatti seevii ta'e wanti hundumtuu ta'uu danda'a jechuun hin beeknu. Garuu yeroo sana istaayiliin itti isaan itti macaafa qulqulluu nama qaqqabsiisuudhaaf deemanii fi istaayilii nama kakuun haaraan itti macaafa qulqulluu nama qaqqabsiisuudhaaf deemnu amma intarneetiin jira. As taa'ee kun araba macaafa qulqulluu qaqqabsiisuu hin danda'a biyya qaqqabsiisuu hin danda'a. So istaayilii kakuu moosa sanaan yoon hojjedhe maal na gargaaraa isa jedhudha. Bal'atuu sirratti cufuudhaaf deemna. Okay, so istaayilii kakuu moofaa sanaan yoon hojjedhe maal na gargaaraa yookiis wanti kakuu moofarraa akka jedhuuf itti dhufee jira. Wanti mo'afee jira, wanti immoo jijjiirame jira. Fooyya'ee jechuudha. Isaaf deemna. Inni kan biraa qulqullummaa Waaqayyo ittiin jiraatu yookiin qulqullummaa Waaqayyoo qulqullummaa jechuudha. Isa qulqullina qaama gubbaarraa wayii wantoota hin ta'in sidqii isa keessaa qulqullummaa Waaqayyo ittiin jiraatu. Waaqayyo immoo namni isaas akka ittiin jiraatu kan keessattuu immoo kan saba Israa'el seerota keessatti akkaataa ittiin nyaatan, akkaataa ittiin dhugan, akkaataa ittiin deebi'an, akkaataa akka Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef isaanis qulqulluutti akka of eeggatanii waan barsiisuu fi nutis immoo qulqullummaa isaan ittiin jiraataa turan sanaan jiraachuu akka dandeenyu keessattuu isa kana kakuu waaraa keessatti isin argina hojii ergamoota keessatti qulqullummaa keessatti xuriin tokko akka hin jiraannetti isaan irraa barbaadan nutis akka kanatti akka deddeebinuu barachuudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan sabni Israa'el jalqaba irratti dubbadheera waa'ee saba Israa'eliif seenaa uumamuu saba Israa'el jireenya biyya amma jireenya isaanii paartii lama qofatti qoonnee ilaalla jechuudha. Paartiin inni tokkoffaan Kana'aan otoo hin galiin dura tarii Gibxitti ta'uu danda'a tarii sanaa ol booddee maqaan isaa sana dura fakkeenyaaf Abrahaam ta'uu danda'a. Abrahaam dura namni tureera. Kanaafuu Abrahaam Waaqayyo bayii jedhee Addaamiin hin uume sana booda Nohi qajeelaa ture. Abrahaamin immoo bayii keessaa jedhee Abrahaamin immoo hin ba'ee achi booddee boqonnaa ja'a booddee jira. Abrahaam yeroo inni bahu beektu boqonnaa 12 boqonnaa 15 booddee yeroo Waaqayyo kakuu galuuf beektu. Isaan kana seenaa saba Israa'el otoo isaan wannoo hin galinii Kana'aan hin galinii fi seenaa isaanii otoo Kana'aan galanii booddee jiru laallaa jechuudha. Akka biyya lafaattis akka hafuurattis. Inni kan biraa saba Israa'el irraa akkasuma Waaqayyo irraa waa'ee qulqullummaa booddee kan laallu kan nuti barannu har'a tarii saba aannaniif dammaa sana argachuu dhiisuu dandeenya nuti jechuudha. Kakuu akkasii hin qabnu jechuu dandeenya. Kakuun akkasiis tarii jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu yoo waan isaan gaarii hojjetanii Waaqayyo isaan gaarii isaan godhe rimuuvii gochaan jira bal'atu. Waan isaan gaarii Waaqayyo isaan godhe isaan irraa barannee nutis gaarii sana gochuutti fufna. Inni kan biraa immoo waan isaan namaa hojjetanii Waaqayyo isaan adabe yookiin itti dheekkame sana immoo maali Abrahaam iyyuu Aggaar bira ga'ee jennee itti jabaachuu otoo hin ta'in maali Daawit iyyuu mootii ta'ee nama qulqulluu nama garaa Waaqayyoo ta'eeti ebeluu Sheebaa bira ga'ee akkasuma maqaan ishee bira ga'ee jennee kan ittiin of jabeessitu otoo hin ta'in inni sababii akkas ta'eef Waaqayyo isa adabe waan ta'eef naan immoo akkas hin ta'u jennee isaamaa isaan irraa deebi'u. Inni sababii akkas ta'eef Waaqayyo isa eebbise jennee waan yaadnuuf immoo sababii akkasaa taanee Waaqayyo akka nu eebbisuuf walitti dhufeenya keenya Waaqayyo wajjin cimsachuudha jechuudha. Inni kan biraa Waaqayyo namoota filatee fakkeenyaaf jalqaba saba Israa'el filatee achi keessaa nama tokko filatee isaantu saba ta'ee saba sana filatee saba isaan sana filate keessaa Waaqayyo duraan akkaataatti Waaqayyo dubbatu jennee yaadnee ture. Akkaataatti Waaqayyo dubbatu akkaataatti Waaqayyo mul'atu. Amma immoo karaatti Waaqayyo dubbatu karaa namootaa karaa raajotaa yeroo sana raajonni turaniiru namoonni turaniiru akka irraa tarii oofisii shananii faarfattootadha ebeluudha ergamootadha barsiisadha jedhamee akkatti yoo jiraachuu baate karaa ittiin keessumatti raajiin karaa beekamaadha jechuudha. Karaa beekamaadha. Karaan nama Waaqayyo wanti jedhamu raajii wanti jedhamu beekamaadha. Karaa namni hundumtuu Waaqayyo akkasitti dubbata jedhamee eegamudha jechuudha. Kanaafuu
karaa mul'ataadhaa fi akkaataa ittiin Waaqayyo saba isaa sana yeroo garaa garaatti ofitti deebisuudhaaf walitti dhufeenya isaanii wajjin akka qabaatuuf isaan wajjin akka qabaataniif Waaqayyo karaa garaa garaa ofitti isaan deebisaa ture gochuu isaan irraa yoo baranne immoo kakuu haaraa keessatti immoo nuti akkamitti saba Waaqayyoo gara Waaqayyootti yeroo nu deebifna Yesuus Kiristoosin immoo akkamitti godhee ergamoonni akkamitti godhanii isa kakuu moofaa keessatti raajoonni gochaa turan sana ammas kakuu haaraa keessatti raajummaadhaan goonuu isa jedhu kennaanumti raajii mataan isaatu jira kan jedhu ilaalla gaasoo kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti reebellu raajii dubbisa kan jedhu iyyuu jiraata jedhu ilaallaa jechuudha. Okay. Gooftaan maqaan isaa kan ulfaate ta'u isa kana asirratti beekumsa argachuu dandeenya. Baay'ee gadi qabnee otoo hin qo'atin iyyuu gubbaa isaa waan qo'annuuf. Gubbaa isaa waan qo'annu jechuun koogaa akkuma nuti gubbaa qo'anneen bakka macaafa qulqulluu kakuu moofaa qo'adhee fixeera jennee teenya otoo hin ta'in gubbaa isaa qo'achuun keenya kan nu gargaaru ennaa nuti qo'annee xumurre isin immoo deebitanii fakkeenyaaf macaafota seeraa jettanitti seeraa 5 qo'annee irra taanan macaafota seeraa 5 sana boqonnaatti barsi tiksishiitti dudda duuba adda nuti sagantaa xumurre booda amma torban tokko yookiin amma torban lama dubbifnee yoollee qo'annee nu galuu iyyuu baate dubbifnee sagalee isaa xumuruu qabna jechuudha. Yoo akkas ta'e qo'annee xumurreerraa jechuu dandeenya malee innis akkanatti haasofnu ni miti jechuudha. Okay. Kanaadha jechuudha kan nu irraa eegamu gaaffiiwwan yoo garaagaraa qabaanne gaaffii gaafachuudha gaaffii qopheessinee kaa'uudha gaaffii qopheessuun immoo tiksiin akkanaa maal jedhaa fi maal jedhaa fi eebelu waggaa meeqa jiraate otoo hin ta'in waliigala isaatti jechuudha fakkeenyaaf kakuu moofaa keessattuu immoo kakuu haaraa wajjin qabanii gaaffii nutti himuu danda'u jechuudha yeroo fudhachuudhaa sirriitti dubbisuudhaaf bara dhuftuun duunu sababii bara dhuftuun duunuufuu sirriitti bakka yeroo fudhannee qo'anna jechuudha akka nama bara dhuftuutti irra fiignee qo'annee otoo hin ta'in yeroo nuti asirra teenyee haasofne jennu bal'atu anatu rimuufiisi godhe hin turte otoon dhufe waan ta'eef yeroo viidiyoodhaan si mijatu qofa deebitee dhufuu dandeessa. Waliigalteen keenya dhiyeenya kana akkasii waan ta'eefidha namni kan akkas ta'e. Okay. Akkatti waliigallaa. Yeroodha jechuudha baay'inaan yeroo qabaattanii ilaaltanii xumurtanii gatteessanii dubbistanii seera uumamaa irraa yoo hatan kan uumamaa xumurtanii isa sana xumurtanii akkasitti yoo deemtanii jechuudha. Viidiyoo kee argaa hin jiru. Okay. Yoo immoo fakkeenyaa fi wantoota tokko tokko gaaffii uumee gaafachuudha. Wantoota kan biraatiif namoota kan biraatiif akkuma kana gubbaa isaa deemtanii akkuma kakuu haaraa sana gubbaa isaa namoota kan biraatti himuudha. Namoota kan biraa sanatti immoo yeroo himne namoonni kan biraa sun ofii kanarratti hundaa'anii sana keessa taa'anii kophaa isaanii qo'achuu of danda'an jechuudha. Kophaa isaanii qo'achuu akka danda'an achumaan immoo eddamoo kophaa isaanii qo'atanii booda namoota kan biraa qo'achiisuudhaaf carraan akkamitti akka banuu fi akka salphaatti isaan gargaarudha jechuudha. Okay. Kana bal'atu viidiyoo kee argaa hin jiru. Argaa jirtaate? Akka argaa hin jiru. Yookiin bayiitii deebi'i. Caaltuu viidiyoo kee argaa hin jiru. Viidiyoo malee qo'achuun hin eeyyamu. Okay. Okay. Isa kanaa jechuudha. Sana booddee kan nuti ilaallu viidiyoo malee qo'achuu hin danda'amu waan ta'eef sin baasuu kootii bayiitii deebi'ee yoo si hojjechuu baate viidiyoon. Bal'atuu nama dhuftee deebitee turtee mul'attiyyuu. Okay. Kan nuti irraa jalqabnu macaafota kakuu moofaati. Kan nuti qo'achaa jirrus macaafota kakuu moofaa kanaa gargar qoqqoonnee tokkooti jalqaba dubbattettudha kaafnaa wantu. Gargar qoqqoonnee kaana akkamitti gargar qoqqoonnaa akkuma toora isaaniitti wannoodhaan yoo ta'in kanatu dura barreeffame sanatu barreeffame akkasii yoo ta'in akkuma toora isaaniitti kakkaafnaa. Fakkeenyaaf macaafota kakuu moofaa kanaa Waaqayyo namootatti amma fakkeenyaaf kakuu moofaa keessa iddoon itti Waaqayyo barreessee itti kennee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka Waaqayyo kitaaba Waaqaa gadi bu'ee tokkotti illee fudhannayyuu yoo ta'e Waaqayyo barreessetu kenne yoo ta'e Waaqayyo immoo itti meetu barreessise yoo ta'e
isaan kana hundumaa kakuu haaraa keessatti baay'ee nu gaaffii miti garuu isaan kana kakuu moofaa keessaa amma fakkeenyaaf akkuma kakuu haaraa kitaabonni hafan jiraachuu malu. Kitaabota hafan sana immoo maal ta'anii hafanii seedhuu amma fakkeenyaaf kitaabonni kakuu moofaa jennee nuti fayyadamnu kitaabota meeqa? Kitaabota kakuu moofaa nuti fayyadamnu bal'atuun lama taatee galteetti tokko balleessi tokkotti dhufee natti mul'ata lama ta'e. Kitaabota kakuu moofaa 39 jira yoo ta'e kitaabota kakuu moofaa sana keessaa kitaabota kakuu moofaa sana keessaa amma kan keenya jira kan Pirotestaantii kan yeroo ammaa kan kiristaanotaa jira kan warra Ortodoksii jira. Fakkeenyaaf nuti iyyuu kiristaanota ta'anii amma fakkeenyaaf kitaabonni kakuu moofaa baay'een isaanii kan Ibrootaati. Ibroota jechuun kun warruma akka Israa'elii kana gaa jennu. So kan isaanii dhuma ta'ee yoo ta'u jiru immoo kan isaanii dhuma ta'ee yoo jiru akkaataan isaan macaafa isaanii qabanii fi nuti macaafa isaanii qabnu adda adda. Macaafonni nuti qabnuu fi macaafonni isaan qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe warri saduqootaa macaafa meeqa qabu jenne? Warri saduqootaa macaafa meeqa qabu jenne? Ani jiru moo gaafa sana? Okay, warri farisootaa meeqa qabu inni? Macaafa qabu kuni. Okay. Warri birootas akkuma kana jechuudha. Macaafota qabu. Macaafonni isaanii baay'een isaanii kan keenya qixxee ta'uu danda'a isaan garuu macaafota isaanii ganaa qo'achuu hin danda'u. Macaafota isaan keenya qo'annaa garuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Garaagarummaa qabannaa jennu akkaataan teessuma macaafa isaanii garaagarummaa qabaa. Akkuma duratti fakkeenyaaf macaafni tokkichisaa kan Isaayaas qophaa taa'e kan Ebeluu qophaa taa'u akkas akkasii baay'inni macaafota isaaniis ta'uu danda'a gargaarii jechuudha isaan keenya wajjin teessumni isaa akkaataan isaan ittiin qoqqoodne itti fayyadamnu fi akkaataa warri birootaa isaan oriijinaal isaan itti fayyadaman adda addaa. Yeroo baay'ee yeroo afaan kakuu moofaan afaan maaliitiin barreeffame jennee? Afaan afaan Ibraayisxiiti. Afaan biraa dabalataan afaan biraattiin barreeffame jira yoo jennee ilaala. Giriikiin yeroo hundi isaa Giriikiin jedhaa ture yookiin. Maaltu isaa Giriikii anyette? Giriikiin Ibraayisx. Afaan nama warri Ibrootaa akkasii yeroo boojuu keessa jiran afaanuma Ibrootaa haasa'u ture yeroo biyya boojuu deeman. Yeroo boojuu keessaa immoo macaafonni barreeffaman jiru isa kana ilaallaa jechuudha rakkoon qabu. So fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti yeroo dhufnu Ibraayisxiin hin dubbatamaa, Giriikiin hin dubbatamaa, kan warra amma immoo Giriikii booda immoo kan bakka fudhate Roomaadha miti kan isaanis hin dubbatamaa. Kanaafuu kan ofiishaalee jechuun kan mootummaa afaan federaalaa isa kam akka ta'e afaan naannoo isa kam ta'e Aramaayikii hin barbaannaa jechuudha iddoon inni jiru. Fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti sirriitti beekna. Kakuu moofaa keessatti sin argitu. Wayyaa'oon nagar jedhee Irshaadaay jedheeti. Irshaadaay jechuun maal jechuudha? Hunda danda'a. Argitanii jechichisaa kan keenya miti jechuudha. Jechichisaa nama jalqaba barreessitu akka itti afaan sanaan barreessee amma otuma asomnu yeroo tokko hinda'uum jenna miti. Hinda'uumiin afaan Oromoo miti. Kanaafuu hinda'uum jechuun akkas jechuudha. Hiikaa jechuudha. Ijaa walitti dhiyaannee afaan Amaariffaas beeknuuf wal keessa makaa haasofnaa jechuudha. Akkuma kana barreeffamni iddoo tokkotti akka mootummaatti kan barreeffamee jira. Akka afaan mootummaatti akka noormaalii afaan isaatti kan barreeffamee jira. Isa kana baay'inaan kan nuti irratti arginu warroota biyya ormaatiif barreessan kan akka meebii Maariqoos kan akka Luqaas warra yookiin biyya ormaatti kan barreessan yookiin immoo nama biyya ormaa wayiitiif kan barreessantu waa'ee warra saba waaqayyoo sana baay'inaan namoonni hin beekan waan ta'eef akkana jedhaniit akkana jechuun akkana jechuudha. Bo'een erges jechuun ilmaan qaqawwee jechuudha jedha deebiseetu. Waan akkasii jechuudha. Sababiin isaa namoonni sun bo'een erges jechuu hin beekan. Akkasitti hiikuu jechuudha. Yeroo afaan tokkoon barreessanii afaan kan biraa immoo nama barreessaniif suni akkana godhanii jechuudha. Okay.
So macaafota kana keessatti fakkeenyaaf innaa qo'attanii xumurtan sammuu keessatti macaafa qulqulluu kana tokko akka kitaaba tokkotti ilaaltu jechuudha. Macaafa qulqulluu kana macaafota 66 jettanii sammuutti isin ulfaata osoo hin ta'in macaafa qulqulluu kana akka kitaaba tokko akka seenaa nama tokkotti itti ilaaltaniitu seenaan sun eebeluu akkas ta'e ittiin bahee akka akkana ta'ee akka jettaniitu qo'attu jechuudha. Amma akka kanatti kan biraa kan inni nama hundumaarraa eegu gaafa macaafa qulqulluu kana to'annee xumurre dhumarratti namni hundumtuu baay'ibilii isaa cufee kitaabota kakuu moofaa 39 bichaa miti 39 sana toora isaatiin tartiiba isaa jechuu qaba jechuudha. Yoo xinnaate tiksiisaa miti tartiiba isaa toora isaatiin waa'ee seeraa baranne waan ta'eef macaafonni seeraa kana toora isaatiin kan seenaa baranne kana toora isaatiin macaafonni walaloo jiru yookiin kan ogummaa kana toora isaatiin raajonni jiru raajota amma kanatu baay'ata. Raajota amma sana keessaa immoo xixinnoon isa kanaadha guddaan toora isaanii isa kan achiin xixinnaan isa kanaadha. Kanaafuu kakuu moofaa xumurre jechuudha. Kakuun haaraa yaada nama dhibdu miti 27 qofaadha. Kakuun haaraan nama dhibdu. So kakuu moofaa akka kanatti xumurruu qabna jechuudha. Nama hundumatu jedha. Gaaf sana hin jenne ta'an sartukeetti amma haasofnu kana asumatti amma gaafa inni jedhutti immoo eegna jechuudha. Okay waan seera darbe viidiyoo irraa ilaalta kenna. Akkanatti wal gaddisiisaa deemu wayyaa tokko. Okay. Okay. Alright. Amma gaa kitaabota kakuu moofaatti otoo hin seenin dura waan tokkittiin isinitti hubannoo jedhee deema. Akkamitti yaaddu jalqaba Waaqayyo namoota uume jidduu iddoo itti seenaa deemna. Namoota waa'ee uumamaa ilaalaa sin waa'ee jalqabaa sirreessinaa rakkoo hin qabu. Jalqaba lafa uume akkas jettanii sirreessinaa. Jalqaba Waaqayyo uumama uume wannoo jedhee waan hundumaa adda uume kana nama uumetu dhaqee sirriitti qabadhaa laata kana. Viidiyoo isaa asitti deemaa nama uumetu dhaqee Waaqayyo gooftaan geessee bakka tokko maal jedhama maqaan isaa kaa'e. Eden gannat yookiin dhaaba Eden. Yeroo darbe waa'ee Yesuus na wajjin himnee sagalta jedheen namicha saattuudhaan jannata galtaa. So Eden gannati kaa'ee achumatti deebise jechuudha nama. Dhumarrattis. Yesuus du'ees nama jannatumatti deebise. Isa iddoo sanaa achitti ijaarame sanatti jechaa hin jiru garuu jalqaba namni achi bahee geessee gaafa du'e achumatti deebise jechuudha namicha. Kanaaf Eden gannatii bahee amma deebi'ee Eden gannatitti galutti jidduu kanatti rakkoon amma kanaan ilma namaarra ga'ee jechuudha. Rakkoonni xumuraa Yesuus fannisirra ga'ee jechuudha. So kanaaf kan Yesuus Eden gannat sana keessaa isa bahee Eden gannat sanatti deebisuudha. Kanuma Eden gannatii amma isa lafarraa isa waaqarraa isicha rakkoon qabu akkuma sitti fakkaate qabadhaa. Eden gannatii dha. So achi keessatti dhaqanii seexanni yookiin mofti dhufee Addaam hin gowwoomse. Hewaan hin gowwoomse. Hewaantu gowwoome jennaan akkasumatti qabadhaa rakkoon hewaanumatu gowwoome bakka akkasumatti qabadhaa. Waa'ee Addaam hewaanii baay'ee yaadda hinaati. Hewaantu gowwoomfame Addaamis bira jira yookiin yeroo sana dhaga'uuf dhiisuun nama waan ta'eef hin dhaga'u ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Macaafni qulqulluun hin dhaga'e hin jedhu. Hin beenne jedha. So hewaantu gowwoomfame macaafni qulqulluun kan kwaalattis akkanuma jedha. Hewaantu gowwoomfame inni hin gowwoomfamne jedha. Inni kan gowwoomfame too gowwoomsaa ta'eeti ishiidhaan haadha manaatiin gowwoomfame inni hin beenne. So hin nyaate. Isa nyaate sana garuu jalqaba abboommiin kan itti kenname isa ture. Malee ishii mitiyyuu. Abboommiin kan itti kenname akka barreeffametti isa ture. Garuu haa ta'u malee jara sana qobaasaa Addaamin achitti abboommi itti kennee ishiidha abboommi toon kennin deemee isa jedhu yaada koo keessa hin jiru. Ishiin gowwoomfamtee Addaam toon gowwoomfamee nafees kan jiru yaada koo keessa hin jiru. Walumaa galatti ishii tukkutee ofii nyaatee isaa laateedha. Sana booddee isaan lachuutu cubbamaa ta'e. Nama tokkotu cubbamaa ta'e toon ta'e isaan lachuutu cubbamaa ta'e jechuudha. Sababii abboommii ta'eef malee sababii ishiin dhageesse hin dhageenyeef adda adda ta'e miti jechuudha. So akka isaanitti ishiidhaan da'umsan yookiin ciniinsuudhaan marsaa laguudhaanis haa ta'u amma yeroo hundumaatti akkas taataa dhiigni kee gad dhangala'aa jedheetu Waaqayyo murtee irratti dabarseedha. Murtee kan dabarse sababii sanaati malee sana dura da'uun hin jiru. Maanni maqaan isaa dhiigni dhangala'uun hin jiru, ciniinsifachuun hin jiru, cinqatii wanti jedhamu tokko hin jiru jechuudha. Nyaachuudhaa, dhuguudhaa, kotkotuudhaa, hojjechuudhaa dhagni isaanii dhagna akka kootii bakka keessanii kana miti jechuudha. Dhagna qullaa otoo deemu ayyaana Waaqayyootiin uffifamee jiruudha. Sababii ayyaana Waaqayyootiif waan ta'eef ishii waan tokko san saalfattu hin saalfatu. Bineensota maaliif waa tokko hin saalfatan hin sodaatanii mana tarii qabaachuu dhiisuu danda'u garuu hin sodaatan jechuudha. Qorri isaan hin jiraatu bishaan achi keessa yaa'a garuu isaan fuudhatee isaan hin darbu.
bineensonni isaan hin nyaatanii sababni isaa maal qabu isaan achirratti aboof aangoo qabu jechuudha. So sana dura wanta akkasii hin jiru wanti ciggaasaa jedhamu wanti nama sodaachisuu jedhamu wanti cinqii jedhamu wanti boo'icha gaddamu naamni jedhamu wanti tokko achi keessa hin jiru nagaadhaan namni bineensi wanti hundumtuu wajjin jiraata. Hojjechuu agaluu aboqachuu wannoo jechuudha bakka hinda'uun bakka akkataatti iddoo sanatti barreeffame ilaalaa. Hinda'uun shokoksi namaatu hin dhaga'ama caakka sana keessa hin adeeman yeroon qabbanaa jira yeroon isaa yeroo qabbanaa yeroo bakka wanti hundumtuu cal jedhee jiru jira. Kana hundumaa dhaqaa achi keessatti ilaalaa bishaanonni isaan kun achi keessa akka yaa'anii wanti namni fi ilmi namaa hin barbaade ta'e hundumtuu achuma keessa jira. Kanaaf hirfoonii barbaadatan achi keessa jira, daatan achi keessa jira, waayifaan achi keessa jira. Wanta ati wannoo gootee dhattee fiddu tokkomtuu hin jiru jechuudha. So achi keessa jiraayyuu seetanni dhaqee kana hinaafee jireenya ilmaan namaa waaqayyo gidduu jiru irratti kaasuudhaaf inni waaqayyo siin jedhe akkasuma yennaan akkasuma jedhe. Akkasiyyuu mitiyyuu garuu akkana hin taaneef akkana sin godhe jechuun waaqayyo xiqqoo waa isinitti hir'iseera. Kana isinii kennee isin gowwoomsee isin irratti mo'uudhaaf yennaan akkasii jettee ofii ishiitti meestii jettee kuttee ilaaltee inni waaqayyo ija keessantu banama jedhee iji isaanii hin baname. Iji isaanii yeroo banamu garuu mul'ata arguu hin jammarre jirre. Maal arguu jammarani? Deemsa foonii. Qullaa ta'uu isaanii. Yeroo iji keenya banamu yeroo tokko akkana ta'a jechuudha. Kanaaf wanti tokko iji keenya banamu sirrii miti yeroo tokko. Iji keenya yeroo banamu qullaa keenya ta'uu argaa, duwwaa keenya ta'uu argaa, cubbuu hojjetamu keenya argaa, haati manaa ammam akka isheen as xallaatu argaa, ani akkam akka ishee as xallaatu argaa. Garuu ayyaanni waaqayyoo yoo jiraatu otuma nama as xallaan ta'anii jiraatanu qaamni ishee achuma ture duraan. Qaamni isaas achuma ture asirra hin turre. Garuu gaafa qullaa ta'anii gaafa iji isaanii banamu arge iji isaanii banamuu jechuun argitanii gaa waaqayyoo gaaf sana ija keessantu banama garuu jireenya duutuu isaan iji isaanii banamuun akkuma waaqayyoo waan hundumaa beeknaa jedhaniiti. Namni hamaa fi gaarii macaafa qulqulluu achumatti barreeffamee jira. Hamaa fi gaarii gargar baasee bara mukta kana yoo nyaatan jireenya ittiin argatu hamaa fi gaarii gargar baasanii banamu ijatu banamaa jedha. Isaan garuu hamaa fi gaarii gargar baasanii kan baranii faallaasaa ta'e jechuudha. Malee hamaa fi gaarii akka waaqayyoo beekanii bara baraan hin jiraanne. Kana waaqayyoo murtootti dabarsee akka seexanni isaan dogoggorse ta'uu didee seexanni kan isaan hin jedhee isin akka waaqayyotti waan hundumaa beektanii goomotii gooftaa taatu fuulduratti waan ta'uun beektu kan darbe hin beektu akka waaqayyoo uumaa taatu beekumsaan qaruxee taatu jedhee beekumsaan qaruxee ta'anii wal arganii wal baqatanii jechuudha. So qaruxee ta'uu isaanii kan argitan jalqabuma baala isaanii hojjetatanii wannoo godhachuu jalqabanii jechuudha. Iddoo isaatti iddoo nama qaanessu yeroo tokko ijji keenya banamuun sheemii nama qabsiisa. Iddoo itti ijji keenya toon banamee waaqayyo calqee bira nu dabarse tokko jira jechuudha. Yoo yaaddanii utuun gaaf sana beekumsa manaa qabaadhe akkoo maalan taa'ii kan jettantu jira jechuudha. Amma beekumsa qabdan tokko na laallee dugda dubbatti deebitanii waaqayyo gowwummaadhaan wallaalchiseetuma kan isin bira dabarse waan akkasii jira. Kana booda wal arganii kana booddee wal saalfatanii waaqayyo tokko jedhee guyyaa gaaf sanaarraa kaasee nama barbaadu jalqabe eessa jirta jedhe. Sanaan dura wal jalaa dhokachuun hin jiru. Aniif akka keessan online iyyuu miti qaamumaan dhufanii waaqayyoo addaa marka wal qabatanii akkamitti maal keessatti ta'a jedhanii wal bira deemanii wal bira wannoo jedhu akkuma namaatti jechuudha. Akkas jedhama jaanni qulqulluun deddeebi'aa jedha. Kanaafuu waaqayyoof namni iddoo tokko jiraatu ture. Iddoo ofii kooti jiraadhu anis achuma na wajjin jiraatta. Anuma wajjin immoo har'a jannatatti argamta. Akkas jedha. Sun gaguuma waaqayyo. So Yesuus akka kanatti qaama isaa wajjin deddeebi'ee isaa wajjin jiraachaa ture jechuudha. Amaa waan ta'e hin jiru. Inni sun waaqayyoodhaan kun namaadhaan gool irraa fudhachuun hin jiru. Warsaamuun hin jiru. Walitti qabuun waan tokko hin jiru. Sana booddee waaqayyoo eessa jirta ta'ee barbaadu jalqabeessa jalqabaarraa kaasee jechuudha. Akkuma kan amma bara dhumaatti amma xumuree waaqayyo iddootti isaan deebisutti waaqayyo namoota eessa jirta ta'ee barbaada jechuudha. Yesuus keessaa barbaachisa tokko keessaa barbaachisa dhumaati. Yeroo darbe dubbifanne irra miti hojjetaa taata tokko ergee amammoota tokko ergee dhumarratti immoo ofiisaa ilma isaa tokkicha ergee dhumarratti ofiisaatiin maal ta'e jedhaa? Ofiisaatiif dhaqee miti ofiisaatiif dhaqee jechuudha. So amma ilma isaa ergeeraa carraa tokkitti hafte ofiisaatii dhufuudha kan nu hafe jechuudha. Okay, so waaqayyo namoota akka kanatti barbaadee immoo dhiisee jireenyuma akkas jedheetti raajee qofa hin dhiifnee gogaa hojjetee gogaa irraa kasee wannoo isaanii sana wannoo godhee fi kabarii godhee fi isa isaan ittiin kabarii of godhan caala kan inni kabarii ittiin godhe gogaa jechuun salphaa miti baala jechuun wanta daqiiqaa muraasa booda deebi'ee goggogee namarraa immoo amma sacca'ee saalfachuutti nama deebisuudha. Gogaan garuu
gogaan garuu yeroo dheeraa turuu kan danda'u. Waaqayyo yeroo sana qalee akkamitti akka qale akkamitti maal akka godhe hin beeknu qalee maal godheetu walitti yeroo sana iyyuu dhiiganii jechuudha. Gogaatti uwwisee waaqayyo isaan gargaaree haa ta'u garuu waaqayyo murtee isaa hin diigne yeroo sanarraa qaxayyuu murtoo isaa hin diigne jechuudha. So yeroo cufuu barbaaddanii yeroo tokko viidiyoon kun cufa jettaniitu natti himtu. Okay, naa galaa. So waaqayyo kanattidha. Gogaatti uwwiseetu jara sana garuu murtoo irratti dabarse. Eessaa gadi baasee Eden Gannat yookiin dhaaba sana keessaa gadi baasee jechuudha. Sababii yeroo sana cubbuu hojjetan irraa kaasee sana booddee ilma isaanii lamaantu walirratti cubbuu hojjete aarsaa waaqayyoof ta'u dhiyeessanuu wal ajjeesanii hamaatu isa qajeelaa ajjeesee inni Abeelii sun amma kakuu haaratti iyyuu har'ayyuu waaqayyootti barreeffamee jira kakuu haaratti iyyuu amantiin inni tokko waaqayyo wajjin jiraachuu inni tokko waaqayyo irraa fagaachuun hin dhufee gargar ba'an deeme warri gara Qaayinii jooraa ta'anii warri gara Abeelii immoo gara waaqayyo ta'anii akkasitti immoo ta'eetu waaqayyo irraa adda ba'u waaqayyotti jiraachuu hin jiru. Boqonnaa 6 keessan argitu yeroo Nohi markaba tolchuu walum jala dhaloonni babbadaa ta'a yeroo deemetti achi keessaa waaqayyo namoota muraasa qofa akka qabu argina. Namoota muraasa qaba ture. Eden Gannatiin sun eessa akka jirtu biyya ishii ilaala amma. Biyya ishii sana keessatti Eden Gannat warri kaan Itoophiyaa jedhu warri kaan Israa'el jedhu warri kaan jedhu. Isaa ta'u lagicha ilaalaa jechoota isaa qubee isaa maal isaa ala kaartaa yeroo sanaatiif yeroo ammaatiin illee yoo walii wallaallee atilist ilaalaa sana booddee achitti uumamanii achi immoo Nohi markaba tolfateedha. Galaanni badiisaa jara kana hin balleesse warra hamoota jedhaman lafarraa balleesse. Isumaa immoo namoota muraasa Nohii fi namoota Nohi oolche zarii garaagaraa wajjiniin isa oolche gaara maal jedhamu irra wannoon isaa akka qobatte ilaalaa. Achirraa booddee immoo Gaara Araaraa. Gaara Araaraa TV. Okay. Achirraa akka qubatte ilaalaa. Gaarri Araaraa immoo har'a nu barbaachisummaa isaa ilaallaa. Okay. Qubatte sana booddee immoo achirraa ka'anii ammas immoo jireenya jalqabanii boqonnaa 11 natti fakkaata dhaqaa ilaalaa yeroo warra wannoo riqaa Baabiloon immoo yeroo hojjetatanii jireenyi keenya gargar faca'ee biyya garaagaraatti gargar faca'anii baay'ee bal'anne baay'ee baay'anne kanaaf iddoo tokko jiraachuu hin dandeenyu garuu maqaa keenyaaf kan ta'u namni hundumtuu ilaalee wannoo kan nuun jedhu yaadannoo keenyaaf kan ta'u tokko riqaa tokko hojjetan maal maqaan isaa monumentii natti fakkaata monumentii kan jedhamu biyya Ameerikaa keessaa tokko jira dhiyoo kana jira dheeraadha bakka biyya iddoo barbaaderraa waan dhufte homaan qabu mukan jira dhagaa wayii dhaabatee samii jala ga'ee jira irraa kan himtuu hin jiru jechuudha. Biyya keessatti jiraachuu danda'a monumentii bakka yaadannoo waliigala akka biyya isaanii kan bakka bu'u isaa waan ilaalan homaan qabu himtuu hin jiru muka wannoo sana garuu biyya eessatti dhufnaan achitti otoo suuraan ka'in achi dhooqee ilaalin namni galu hin jiru jechuudha. Akkas yeroo ijaarrachuu wal qaban waaqayyo isa tokko afaan isaa jala wal makee inni tokko bishaan naa kennaa jedhu lakkii bishaan jechuun isa kana jechuudha. Biddeenatti kennaa inni tokko dhagaatti kennaa walii galuu dadhabee namni jennaa walirraa baqatee faca'ee so waaqayyo biyya garaagaraatti isaan facaasee isaan gargar ba'anii jiraachuu otoo hin ta'in humna isaanii tokko godhatanii maal jedhanii akka waan maqaa isaaniitiif ulfina isaaniitiif ta'u tokko hojjechuu barbaadanii waaqayyo akkatti gargar isaan baasee sana booda hin argitu. Abrahaam zarii isaa qo'adhaa ilaalaa yeroo Nohis yeroo Henookis ilaalaa Saalas ilaalaa umuriin namootaa jireenya hammamii akka isaan jiraachaa turan ilaalaa achirraa immoo kaasee booddee Abrahaamin waaqayyo ba'i jedhe. Amma immoo nama hundumaa keessaa waa'een Nohis hafee waa'een jireenya namoota kaanii hundumtuu hafee immoo qaqqabee eenyurra qaqqabee Abrahaam jechuudha. Kanaafuu amma kakuu haaraa keessatti yeroo tajaajilu yeroo namni waa'ee Nohii kaasu hin jiru. Waa'ee namoota kan biraa gara fuulduraa kaasu hin jiru. Namni waa'ee sanaa kaasu sirma yaada keessa hin jiru. Yeroo hundumaa kan jalqabu kakuu moofaa yeroo jalqabnu waa'ee Abrahaam irraa kaafna jechuudha. Waamama isaa irraa kaafna achirraa jalqabnee kaana. Alright, achirraa kaanaa jechuudha. Gooftaan Yesuusis haa ta'u kakuu haaraa keessatti yeroo hundumaa yeroo tajaajilamu waa'ee Nohi irraan kaan waa'ee Abrahaam irraa ka'u jechuudha. Warri Israa'elis waa'ee Abrahaam irraa ka'u waa'ee Nohi baay'ee tokko wannoon qaban achirraa ka'a jechuudha. Dhaqee Abrahaamin ba'i biyya kee keessaa naa jedhu biyyi isaanii maal ture? Biyyi isaanii eessa ture? Sabni isaanii eessa ture? Abbaan isaa eessa ture? Qomoon isaanii eessa ture? Ilaalaa
sana booddee Abrahaam hin bahe innaa jedhu miilumaan bahe miiluma kanaan amantiidhaanis hin bahe miilaanis bahe miilan bahe nama tokkitti ture haadha manaa malee immoo waan qabu mucaan qabanii waan qabanii umuriin isaa immoo waggaa meeqa? Torbaatamii shanii jaartitti waggaa meeqaati? Okay. So torbaatamii shan maybe jaatamii shan jedha jaartitti waggaa kudhan wayii wal dursu uumaa miti miti waggaan kudhan wal dursu jaartitti waggaa jaatamii shanii ishiinis da'umsa bira darbite innis eenyu bira darbe kana booddee bakka bayi jedheen jechuudha jaarsa waan kanaan bayi jedheen jechuudha achiin ba'anii nama immoo kan biraa lootii of biraa fudhatanii of wajjin fudhatanii garuu kan inni bayi jedheen isaanii qofa jechuudha kana booddee yeroo dheeraa jiraatanii yeroo dheeraa deemee waaqayyoo kakuu galee fi biyya lafaa kanarratti sin baay'isa akka urjiin si godha akka galaanaan si godha jedhee akka cirracha galaanaan si godha cirracha galaanaa godhee urjii godhee isa gaadeemsa keessa godhee laallaa kun ammayyuu nutiyyuu mataan keenya qomoo isaati jennee waamna karaa tokkoon so cirracha galaanaa ta'eera jechuudha namichichi akkuma urjii sanas ta'eera jechuudha garuu namicha sana of wajjin fudhatee ba'ee jennaan waaqayyo gargar isaan baasee loltoonni loltoonni jedhaman tiksoonni isaanii walii galuu dadhabanii hin baay'atanii eebbifaman isaanii kanaaniif isaan gara looxii gara sodoomitti fudhateet isa kana immoo achitti hambisee jechuudha gara lafa onaatti hambisee garuu sodoomiin yeroo dhaqunni sun gara lafti isaa lalisa kan qabu bishaan kan qabu waan gaarii waan ta'e ilaalee dhaqe ture booddee immoo filannoo abaduyyuu malee achi keessatti nama qajeelaa akka ture midhaan qulqulluun dubbataa jechuudha. Kanaaf looxii filannoo baduu isaati malee kan nuti yeroo baay'ee wannoodhaan hin lallabnu qajeelummaa isaan lallabnu jechuudha. Qajeelummaatti baay'ee nama qajeelaa akka ta'e ilaalaa. Waaqayyo isaaf jedhee nama 50 meeqarraa ka'e adda Abrahaam yeroo kadhatuuf. Abrahaam namni qajeelan akka achi hin jirre hin beekan. Garuu looxii dhumaan oolchuudhaaf ka'ee nama manaati yoo ta'e inni taa'ee waaqayyo Abrahaamin dhoksee waan tokko raawwachuu hin danda'u jedhe bakka. Kanaafuu Abrahaamin dhoksee raawwachuu hin danda'u yeroo jedhu waan namaa fiduu kan jira garuu waan namaa kana otoon Abrahaamitti wannoon hin jedhini gochuu hin danda'u. Warri kakuu haaraas kan akkana jechaa jiran amma jiru yoo ni nagar ta'uudhaaf yoo jedhu waaqayyo namoota isaatti otoon hin godhu bakka jedhanii kan jedhan jiru jechuudha. Dhaqeetti himnaan garuu inni kan inni godhe hin kadhateefi dheekkamsi waaqayyo akka namni hin beekaa akka mandarittiin cubbamtu ta'e hin beekaa rakkoon sana dura uumame baay'ee ilaalaa garuu isa dhumaa irratti isaaf akka inni kadhatu waaqayyos beekaa isaafis kadhate waaqayyo sababii sanaatiif hin dhiiftaa biyya sanaa jedheen nan dhiisaa jedhe garuu hin dhiisee moo hin dhiifne. Inni dhabe waan ta'eef hin dhiifne. Maali argateera kan nama tokko argateera miti? Keessaa baase keessaa baase malee hin dhiifne. Keessaa baase malee hin dhiifne garuu nan dhiisaa sababii namni tokko argamnaan nan dhiisaa jedhee gini namicha sana keessaa baasee oolche malee hin dhiifne jechuudha. Achuma keessattuu seenaa baay'eetu jira. Achi isaan hin barbadeesse balleesse isaan sun amma ammaatti amma bara baraatti mallattoo dheekkamsaa kakuu Luqaas keessa isa dhumaa keessa mul'ate Yohaannis keessa illee ilaala hamma dhumaatti mallattoo dheekkamsa waaqayyoo ta'anii waaqayyoon malee yoo jiraatan sabni akkam akka ta'u waaqayyo malee wajjin immoo jiraatan akkam akka ta'uudhaaf milikkita hamma dhumaatti ta'anii afan jechuudha. Isa kanaaf milikkita nu ta'anii afan isaanis karaa tokkoon milikkita warra Sodoomiif Gomoraa ta'anii afanii akka kanattidha sabni inni gara qulqullaa'an kun inni wannoo jedhee sana booddee ilma godhate ilmi isaas inni wannoo jedhee maqaan isaa Isaaq godhate Isaaq immoo eewu godhate. Yaaqoob godhate. Yaaqoob immoo ijoollee meeqa godhate kan nuti beennu? 12 qomoo Israa'el. Kanaafuu Yaaqoob godhate. Yaaqoob sana booddee obboleessa isaa wajjin walitti bu'ee Yaaqoob akka qajeelatti fudhatame Esaawunoo hin jibbame. Hin jibbame. Kanaafuu eenyutu immoo cubboo hojjete? Esaawudha moo Yaaqoob? Yaaqoobtu cubboo hojjete garuu Yaaqoobtu qajeelatti fudhatame. Esaawu cubbuun hojjenne garuu Esaawutu hamaatti fudhatame jechuudha argitanii. Kaka'uu dhaqaa dubbisaa Waaqayyo Israa'el yookiin Yaaqoobin hin jaallate Esaawun hin jibbee nama jaamnu qulqulluun. Garuu kun filannoo Waaqayyooti.
malee sababii waaqa Esaawun akkas ta'ee fi hangafummaa isaa gurguratee akkas yoo ta'in hangafummaa isaa gurgurachuudhaan durayyuu Waaqayyo Yaaqoobin filateera jechuudha. So inni kun filannoo Waaqayyooti. Filannoo Waaqayyooti malee wannoodhaaf miti sababii cubbamaa sababii qulqulluu ta'uuf miti jechuudha. Achi deemee achiin dhaqee Waaqayyo gatii inni godhe hundumaa isaaf deebisee booddee isa eebbisee achi galee saba baay'ee ta'ee haadha manootaa 2 qabaa ijoollee amma kanaa hojjettoota amma kanaa qabeenya amma kanaa horatee sana booddee diina Waaqayyoo ta'anii warri Esaawu akkuma diinummaatti hafanii warri Israa'el garuu Waaqayyootti hafanii jechuudha. Galanii akkasitti taa'u walitti araaramaniiru wal arganiiru sana booddee Yaaqoob biyya ofiitti deebi'eera miti biyya ofiitti deebi'eera sana booddee Yaaqoob ijoollee godhate ijoollee isaa keessaa immoo beelliin ijoollee isaa 12 moo eega 12 achi keessaa immoo warri kaan horii hoolota yeroo tiksanitti ilmi inni qixu sun immoo isaan barbaadee dhaqee isaan wannoo jechuu dhaqee isaan immoo isa dabarsanii kennanii gurguranii asitti gurguranii Gibxitti gurguranii argitanii Gibxitti yeroo gurguranii kan dabarfamee kenname eenyudha Yoosef miti Yoosef garuu hojii badaa kanaan immoo Waaqayyo maal isaan hin gochuudhaaf dabarsee isaan kenneedha Waaqayyo guyyaa gaaf tokkotti sabni Israa'el akka hin banne akka hin dhumne akka hin beeloo gochuudhaaf jecha hamaa kana isaanitti tajaajee isaan ajjeesuudhaaf yoo yaadan innis yoo goora akka isaan ajjeefne godhe garuu dabarsee isaan kenne zannabuu banadhu viidiyoo kee yoo hin banattu ta'e irratti cufuuf jenna dabarsee isaan kenne kana booddee yeroo dheeraa booddee achitti Waaqayyo isa guddisee Waaqayyo mul'ata isaa kennee mana moortii mana maqaan ishee mana hidhaa galee bakka jireenya hundumaa dabarsee mootii ta'ee Waaqayyo yeroo dhumaatiif waggaa 7 beelliin dhufa yerootti dubbatu mana mootii galeera. Kana hundumaa ilaala. Kana booddee yeroo isaan dhaqanii dhufanii beelli biyya hundumaatti bu'ee yeroo jedhu midhaan irraa bitachuu yeroo dhufan akka obboloota isaa ta'ee beekee obboloota dhaqee maatii isaa biyya alaatti waamsisee biyya alaa jedha gaama Ameerikaa yookiin iddoo isin jirtanitti galtanii kan godaansaan deemtan achitti maatii keessan fuutanii balaa Itoophiyaa beela Itoophiyaa siyaasa isaanii jalaa baraartu jechuudha. Sababii yeroo sanaatiif nama meeqatu gadi bu'ee? Nama 72 yeroo darbe dubbanne miti yeroo darbe bartoota Yesuus nama meeqatu ergame inni? 72. Okay. 72 kan ta'an gadi bu'an miti dhagaa dubbisaa garuu maali seera eessa keessa deemne seera bahuu keessa seenne irraa jechuudha. Dhaqaniitu amma gadi ta'anii gadi bu'anii sana booddee bara yeroo dheeraa booda inni du'e sana booddee mootiin Waaqayyo hin beekneen ka'anii mootiin seenaa Israa'el mootiin seenaa mucaan kun Yoosefii kan hin beekne maal akka isaanii godhe akka isaan du'a irraa bari'are akka isaan Waaqayyo isaanii karaa isaa gargaare waan hin beeknee fi kana booddee saba Israa'el kan jedhamtu isaa dhuftee nutti baay'achaa deemte ani gadi qabuu jalqabni waggaa meeqa dhaloota 4 kan ta'u dhaloota 5 kan ta'u dhaloota 5 jechuun ani du'ee abbaan koo du'ee akaakayyuun koo du'ee akaaleen koo du'ee inni tokkos du'ee namni hundumtuu birmadummaa waan jedhamu hin argin waaqeffannaa waan jedhamu hin argin Waaqayyo waan jedhamu maqaan waamin dhaloota amma kana ilaala dhaloota amma kana jedhee Waaqayyo kakuusa Abrahaamiif ganaa waggaa meeqa dura galee waggaa meeqa dura amma 500 jennu waggaa 430 jedhamti 500 jennu fakkeenyaaf ishii kan sa'aatii fa'i itti daane jechuudha yeroo inni achi gadi gale. So waggaa 500 jaarraa meeqa jaarraa 5 miliyoonii walakkaa jechuudha miliyoonii walakkaa isaa Waaqayyo isaan yaadatee nama meeqa ta'anii yaa'anii achi keessaa mootii Gibxii irratti Waaqayyo aarsaa nama 500 kan ta'an yookiin 600 kan ta'an achi keessaa yaa'anii nagalan nama 70 nama ta'an achi keessaa immoo 600 something ta'anii yaa'anii jechuudha. Miliyoona walakkaa kan ta'u baay'atanii yaa'anii Waaqayyo isaan yaasee eessatti isaan yaasee gara lafa onaa biyya Kana'aan jedhamtu tokkotti biyya Kana'aan jedhamtu sana takkaa zarii isaanii argee jiraatee beeka jettanii yaaddu? Okay. Wannoo Yaaqoob ennaa rafuuyyu ennaa mul'ata arguuyyu maal jedheen? Utubaa akkasii argee Waaqayyo iddoo kan akkasiidha jedhee iddoon kun maal jedhamti jedhee moggaase? Beetel jechuun maal jechuudha? Beetel jechuun maal jechuudha afaan Oromootiin?
beet jechuun maal jechuudha? Mana. Kanaafuu beet jechuun Mana waaqayyo. mana waaqayyoo jedhee moggaase. Mana waaqayyoo jechuun iddootti manni qulqullummaa ijaarame jechuudha. Inni mana waaqayyoo jedhu waggaa amma tanaa achi manni qulqullummaa kan ijaarame bara Salamooni dhiyoo kana. Argitanii waggaa amma manii keessatti. Kanaafuu yeroo sana Yaaqoob iddoo sana ture moo iddoo sana hin turre? Tureera. Beetel Ture. jedhama. Abrahaamiin immoo yeroo baqachuudhaaf ka'u yeroo wannoo jechuudhaaf ka'u lafa kana si'ii fi sanyii keetiif nan kenna yeroo jedhu Abrahaam achi keessa jiraachaa ture. Lafa kanaan jedhamtu tokko keessa jiraachaa ture yeroo sana. Garuu edda isaan irraa deemanii edda isaan waggaa amma kanarraa wannoo kan itti guddachaa dhufe saba ormaati jechuudha. Yeroo Abrahaam ilaala yeroo Yaaqoob ilaala iddoo isaan jiraachaa turan iddoo itti fayyate baay'ee fa'ii galfattee waggaa amma kanaa eebbifamte nu gidduudhaa akka bayyadee iddoo yan hundumaa ilaala eessa bakka isaa bakka maqaa jechuudha. Garuu bakka kanaan jedhamtu sana horree jiraachaa ture duraan. Kanaafuu lafti sun kan isaanii ture yeroo sana garuu yeroo dheeraa booda isaan irraa baqatanii waggoota 500 ol waan irraa siqanii fi saba ormaatu irratti wannoo ta'e kan isaanii irratti jechuudha. Kan isaanii ta'e kan saba ormaa sana ta'e jechuudha. Sana booda deebi'ee kan saba ormaa sana inni ta'e kan Amoorotaa, kan Amaaleeqotaa, kan Maalotaa inni jedhu sun jalqaba achi turan jechuudha isaanis. Okay? Achitti Waaqayyo ammatti deebisee isaan naannessee iddoo sanatti galche. Innaa isaan naannessu sana isaan already ni ijaarree hin goone magaalaa ishii hin dhaabne hin qotoqqonne hin bulchine waan tokko hin goone garuu waan namni already qopheessee xumure. Aannaniif dammaa Iyyaasuu jedhamte biyyichi. Akkamiin burqaa lafa aannanichi? La biyya dammaa kanniisni iddoo jiru yookaan immoo iddoo saawwan jiru yaadama. Malee lafa waan burqu fakkaata. Okay. Akka kanattidha Waaqayyo waggaa amma kanaa booda wanjoo warra Gibxii sana cabsee Faasikaa sana jennu hundeessanii achii ka'anii yeroo hundumaa Waaqayyo ta'uunsaa kan ittiin beekamu wannoo warra Gibxii jalaa bahuu hin dandeenye waggaa 500 amma kanaa Waaqayyo cabsee isaan baasee sana booda biyya sanatti mootii hundumaa lafa onaa keessa waggaa meeqa deemanii? Okay. Lafichi meeqa deemsisa ture yoo deeman? Okay. Achii ba'anii lafa onaatti dhaqaniitu Faasikaa waaqeffachuu jalqabanii Waaqayyo achitti seera samma nuti jennu seerota jennu kana tulluu Siinaa irratti itti kennee Musee irratti achii fudhanii Waaqayyotti tolfamaa waaqessuudhaan Musee shakkuudhaan ergamoota warra kaan obboloota Musee shakkuudhaan Waaqayyotti yeroo baay'ee gungumuudhaan qoonqoon nu qabe'anii achii maannaa gadadhaasuudhaan bishaan hin dheebonne akkas gochuudhaan garuu waggaa 40 kan isaan kaawwatan kophee fi uffata qofatu irratti hin jijjiirne. Geeddarri waan ta'eef hin jiru jechuudha. So lafuma onaa keessatti akkas gochaa turanii lafuma onaa keessatti gochaa turanii dhangana qabachaa turanii waan baay'ee gochaa turanii lafa onaa keessatti sibiila iddoo isaan fedhan hin beeku sibiila tumachaa turanii loltuu shaakalaa turanii kan hundumaa gochaa turanii umuriin isaanii achi ba'ee yeroo warra Gibxiitti kan ba'ee guyyaa 40 kan deemsisu waggaa 40 deeman. Miti akkasumatti fakkaata. Miti jedhan. Ani hin beekan. Garuu waggaa 40 yeroo deeman sana warri Gibxiidhaa ba'an hundumtuu dhumanii sakaan lafti fixee sakaan lolli fixee sakaan waan ta'e fixee sakaan dheekkamsi fixee nama meeqa tafe? Iyyaasuuf Kaaleb dhaloota isa booddee. Museenis hin galle jechuudha. Iyyaasuu fi Kaaleb qofa tafe warra yeroo sana umuriin isaanii xinnoo ta'e qofatu achi ba'ee galerraan kan hafe namni achi ga'ee achi kan galee hin jiru. Ammas ni galee? Okay. So kana booda achi galanii Waaqayyo mootummaa isaanii kennee jireenya isaan jiraachisee isaan bashannansiisee jireenya jiraatanii mootii ta'anii lafa Iyyaasuu keessa seennee jira. Iyyaasuu keessatti lafa maal godhatanii lafa isaanii hiratanii bakka qabsiifatanii Iyyaasuun dulloomeera umuriin isaa 85 ga'ee Kaaleebis akkasii Waaqayyo ammayyuu dargaggummaa kootti jira waan ta'eef anaafis immoo naa kennaa jedhe nama hundumaa kennee xumure anaaf laagee naa kennaa jedhe inni akka sabaatti otoo hin ta'in akka dhuunfatti fudhate inniif Kaaleeb ilaalaa akka sabaatti otoo hin ta'in akka dhuunfatti fudhatanii lafa isaanii fudhatanii jireenya isaanii otoo jiraatanuu deebi'anii Waaqayyoon yakkuu jammaranii. Mucaafa Iyyaasuu keessa geenye. Alright. Iyyaasuu booda kan jiru maal? Abboota. Okay. Sana booda Waaqayyoon yakkuu jammaranii Waaqayyoon yeroo isaanii yakkanii bakka Iyyaasuun amma kana xumureetu
akka Museetti dugda duuban namatti hin kennine. Achumatti xumuree ofii isaatii jiraatee isaanii wannoo jedhee isaanii hiree lafa isaanitti isaan dhaalchisee kana booda Waaqayyoon akkatti jiraadhaa jedhee 24 irra yeroo ga'u yeroo xumuru isaan already Waaqayyo kan biraatti dacha'aniiru. Dubartoota kan biraatti dacha'aniiru. Fira kan biraa ta'uu jalqaban. Ani kana booda bakka mana koo wajji Waaqayyo waaqeffadhaa isin akka barbaadan ta'a jedhee dhiisee du'e. Sana booda isaan saba ormaatti garagaliin Waaqayyo isaan rukutee hin boo'anii nama tokko kaasee fi amma immoo takka immoo jiraachisanii immoo hin of jajanii isaan dabarsee isaan kennee amma immoo bakka akkasittidha jechuudha. Otoo akkas jedhan otoo gabbu'an otoo qalqaan otoo qalbii gaddatan otoo ka'an otoo kufan otoo jedhanu jireenyi isaanii waliin masa qaqqalamee booddee Waaqayyo yoo kaasee fi dhumarratti Saamu'eel kaasee okay Waaqayyo Saamu'eel kaasee fi macaafa Saamu'eel keessa seenedha. So Saamu'eel kaasee fi ishiin dhabduudha turte ishiirraa Waaqayyo yeroo sana Elqaanaa beektu ijoollee isaa beektu argitanii mana Waaqayyoo keessatti Elqaanaan jedha Eelii beektu mana Waaqayyoo keessatti yakkamamee akka raawwatamu ijoollee isaatiin argitanii afurummaatti waan jedhamu gadi bu'anii Shiiloo waan jedhamu sana qaalaa iddoon aarsaa jira still taabonni jira garuu manni qulqullummaan jiru rakkoo amma kanaatiin akka kanatti otoo ta'aa jiranudha Waaqayyo Saamu'eel kaasee jechuudha. Waa'ee Ruuttis ilaalaa isin garuu Ruutti akkamitti isheen lafa biyya ormaatti wannoo wajjin akka galte beella akkamitti akka isaarra qote isaan dhaqaa laala. Okay abboota firdii Iyyaasuu jennee miti. Abboota firdii jennee kan Saamu'eel jechuudha. Saamu'eel kaasee fi Waaqayyo isaan gidduutti tasgabbii fidee kana booddee waan hundumaatti gaariitti otoo jiraatanuu hafuura gaariirra otoo jiraatan immoo deebi'ee Waaqayyo irratti ka'anii nuti warri biyya ormaa mootii qabu nuyi mootii nu muumee jiran. Kanaafuu macaafa eessaa keessa seennee macaafa moototaa keessa seennee jechuudha. Okay akka kanatti mootii nu uumee jedhanii kana booddee mootii Waaqayyoo isaanitti dallanee akka haa ta'u jedhee mootii uumee fi Saa'ol yeroo jalqabaatiif kaa'eef jechuudha. Yeroo sana mootiin warra Israa'elis kan warra Yihuudiis tokkodha. Saa'ol isaanii kennee Saa'ol isaan qadaqqate isaan cagadee akka hin taane isaan godhee. Sana booddee okay. Saa'ol booddee Waaqayyo dhuma irratti Saa'olii wayitti ergee Saa'ol inni jalqaba lafa gadi hin taane jireenya hin taane keessaa ka'e sun Waaqayyoon dagatee waan gaggaarii ishee hambifatee waan gaggadhee ishee wannoo jedhee balleessee Waaqayyo kan aarsaa dhiyeessee garuu Waaqayyo aarsaa isaaf dhiyeessuun barbaanne ture abboomamuu barbaade ture. Kana booddee Waaqayyo Daawitiin dhaqee fo'ate. Daawit nama akka garaa kootii kan jedhe kunis fo'annaa Waaqayyooti. Waa'ee qalbii geeddarachuu isaatii miti, waa'ee daa'ima ta'uu isaatii miti, waa'ee zarii jara sanaa ta'uu isaatii fo'annaa Waaqayyootu irra bu'e malee waan tokko Daawit kwaalitii ittiin fo'atamuu qabu zannabuu balleessan jira garee keessa. Okay. Wannooti jechuudha inni kun. Fo'annaa Waaqayyooti. Fo'annaa Waaqayyootu dhaqee irra bu'e. Ixaa Waaqayyoo akkas bakka Waaqayyoo Daawit jaalate bakka Saa'ol jibbe malee waan addaa miti jechuudha. Isa ganaadha ilaallannaa bira geenyu. So kana booddee mootonni itti fufanii moototaan buluu eegaltee mootii isaanii keessaa mootiin qajeelummaadhaan yeroo hundumaa mootii qajeelummaa kan jedhame Daawiti. Mootii jal'aa kan jedhamu immoo yeroo hundumaa Saa'olii fi warra yeroo bi'am. Kana booddee Waaqayyo Daawit irratti Daawit cubbuu hojjeteera mootummaa isaa gargar hin cabsine. Garuu Daawit mana qulqullummaa ijaarree ogummaa Salamoontu ijaara ture. Salamoon cubbuu hojjetee mana qulqullummaa immoo ijaareera. Sababii cubbuu hojjetee Waaqayyo mootummaa isaa gargar cabsee garuu bara Salamoon mootii nagaa mootiin barri nagaa ture keessa bara warqii fi wannoo meetiin akkuma bishaanii lafa dhangala'u keessa cubbuu waan hojjeteef jecha Waaqayyo mootummaa isaa gargar cabsee isuma gargar cabseyyuu bara harma isaatti gargar cabse. Okay. So gargar cabanii kana booda Israa'el Yihudii jechuun jalqabame jechuudha. Kanaaf Yihudiin qomoo lama kan taatu fudhate Beniyaamii fi Yihudaadha. Warri kaan afaan hundumtuu immoo qomoo Israa'el jedhamanii warra amma Noorzii Saawuzii maal jennu kana Yihudaa warra jennu warra Samaariyaa jennu akka itti gargar cabanii jechuudha. Warri kaabaa kun Samaariyaa jedhamanii warri kaan akkas jedhanii mootummaa gargar baafatanii seera bulmaataa jireenya isaanii gargar baafatanii warri teessoo Daawit irraa hin dhabamu waan jedheef teessoon Daawitii gara Yihudaa gore isaan sun mana Daawit irraa maal qabna jedhanii deemanii kana booddee adda adda hafanii jechuudha. Walittis hin deebine. Achirratti adda adda hafanii sana booda Israa'el Yihudii Israa'el Yihudii Israa'el Yihudii otoo jiraatanuu cubboota hojjetan Waaqayyo otoo isaan adabu cubboo hojjetan Waaqayyo isaan adabu raajonni isaanis akka kanatti adda adda ba'an jechuudha. Kanaafuu warra Israa'elootaatiif raajota kaasee warra Yihudootaatiif raajota kaasee jechuudha.
achi keessaa mootiin qajeelummaa jira keessa kan Yihudoota baay'inaan qajeelummaadha kan warra maal maqaan isaanii kan warra Israa'elootaa garuu irra caalan isaanii jal'inaa haa ta'u garuu qajeelonnis keessa jiru jechuudha. Sanas haa ta'u kana akka kanatti jiraachaa jireenya gaarii kan ammoo kana anuma jiraatamu ammatti jiraachaa ta'uu otoo gabbu'an otoo gabbu'an ol ka'anuu kana booddee warri Samaariyaa yookiin immoo warri Israa'elii Waaqayyo raajota itti ergee Waaqayyo tolfamoo waaqessanii jireenya isaanii jiraatanii Waaqayyo raajii itti ergee hin dadhabee raajota itti erge sana immoo macaafota raajotaa keessaa fuunee keessa dhaqnaa jechuudha. Kanaalee macaafota raajotaa qofaatti qo'annu hin jiru. Macaafota raajotaa kan Israa'elii fi kan warra Yihuudoo sana adda adda baafnee isaan kanatti ergee ture akkana jedhanii hin didanii. Iddoo kanatti immoo Ermiyaas ergee ture hin didanii. Iddoo kanatti Isaayyaas ergee ture hin didanii. Iddoo kanatti isa tokko ergee isa kana ergee jennee ilaalle keessa naqneetu sana booda gaaf didanii warra Israa'elii fuudhee eessatti gad darbate. Saba Oromoo Baabiloonitti. Baabiloon immoo Sooriyaa. Jalqabatu. Eessarra jirra? Asoor. Warra Israa'elii warra Yihudaa adda adda baafne amma warra Yihudootatu Baabiloon dhaqe moo warra Israa'eloota Baabiloon dhaqe? Warra Israa'eloota Baabiloon hin dhaqe. Okay. Waggaa 70 kan ture isaan kam? Israa'eloota moo Yihudoota? Yihudoota. Kanaaf amma gargar baafne kanaafuu warri sun Sooriyaa yookiin Asoor Sooriyaa dhaqanii kana booda gadi fudhatanii kana booda immoo warri Yihudaas cubbuunuma qabu Waaqayyo nu gaddisiisu garuu still Waaqayyo abboommii teessoo Daawitiif kakate hin ganne Waaqayyo qajeelummaa isaa hin ganne still manni qulqullummaaf taabonni achi jira waan ta'eef isaan eeggate kana booddee tabbachuu eegalan Yerusaalem tabbachuu eegalte yeroo muraasa booddee kunoo digaa obboloonni isaan sun yakkaniiru kunoo gadi isaan balleessira Waaqayyo jedhan kana booda isinis gadi baddu cubbuu keessanii fi qulqullummaa keessaniif as teessan isinitti fakkaate jedhee Waaqayyo taaree isaan sana immoo fuudhee Baabiloonitti of fuuldura jedhee warri Baabiloon sun isaan qabatanii warra kana sitan beekanii yeroo wannoo fa'ii yaadadhaa yeroo Ermiyaas fa'ii lafa bitadhuu baqqaatas kana booda jiraadhu jedhanii wannoo jedhee hundumaa yaadadhaa yeroo inni qambarri ofirra kaa'ee qambarri cabsuu dadhabee isin irraan cabu waggaa 70 sitti jennaan inni tokko immoo qambarri ofirra fuudhee qaa godhee waggaa 2 bichaadha kan isin jedhanii yaadadhaa jechuudha kana. So akkas jennaan Waaqayyo adda dhaga'uu diddanii jedhee fuudhee gadi isaan darbate achitti waggaa 70 godhee waggaa 70 jennaan na jiraatan Daani'eel achi keessa ture Haageen achi keessa turanii raajonni Zakkaariyaasuma namichi kun Haagee Daani'eel Zakkaariyaas Zakkaariyaas nutti hin fakkaanne garuu isaan achi keessa turan eeyoon maqaan isaa mucaan kun Nahimiyaa fa'ii ilaalaa inni tokko Nahimiyaa wajjin ture yoonni mucaan baay'ee macaafa qulqulluu beeku sun isaan achi keessa turanii Nahimiyaatti kanaan jechuudha. Okay. Achitti jiraatanii mana ijaarradhaa manaa fuudhaa nyaadhaa dhugaa qotadhaa waa tokko daftanii deebina jettanii yaadeen achitti jireenya amma kanaa jiraachaa turanii waggaa amma kanaa naa xumuranii Waaqayyo biyya Yerusaalemii yaadatee waa'ee guggubachuu fi jarri isaan kun dhaqanii gubanii saba kan ofii fuudhanii geessanii Samaariyaa keessa geessanii qubachiisanii bineensatu waa'ee bineensaa waa'ee caakkaa yaadadha. Bineensa bichaa ta'ee biyyi sun biyyi isaanii baqatee jechuudha. Kana booddee biyya ormaa jiru waan ta'eef achi taa'anii fa'iitti nu faarfadhaa faaruu keessan fa'ii jedhuun akka akkamitti faaruu biyya kootti faarfadhu biyya ormaatti dhagee faarfadha jedhu hin didanii otoo akka kanatti jiraatan jireenyi isaanii akka hin taane ta'etu jiru. Kana booddee baay'ee baay'ataniiru. Wannoo fa'ii yaadadhaa yoo maqaan isaa Asteer fa'ii yaadadhaa. Asteer fi gurbaa Wasiilashii Mardekaay fa'ii yaadadhaa. Aangoo qabatanii iddoo guddaa jijjiiru jechuudha. Daani'eel fa'ii yaadadhaa. Jireenya akka kanaa keessatti warri kaan guguddatanii iddoo sana jiru warri kaan still wannoo jedhu garuu guddina keessa warra jiran sanatu kan akka Nahimiyaa fa'iitu maqaan mucaa kana baay'ee yaada koo keessaa badee jira. Nahimiyaa wajjin ture. Izraa. So isaan kun jiru sana booddee inni sun eeyyama dhaqee fudhate mootummaa fuulduratti fuulli isaan gurraacha'ee dhufanii Yerusaalemii dhaqanii mandara ishee guggubateera dallaashii akka kanaa jedhanii odeessanii mucaan baay'ee gaddee fuulli isaa jijjiirame sana booddee mootiin maal taate akkanatti gaddite akka akkatti argeen beeku innaan mandarri wannoo kootii mana qulqullummaa mandarri saba kootii diigamee jedhee wannoo jedhan akkamitti akka waggaa 70 booda dandeetti akkanaatiin wannoo hin beeku warra gadi bu'an keessaa garuu dargaggoota sanaa fi Daani'eelidha. Wannoo fa'iitti warra gadi hin buune jiru kan ammayyu achitti hafanii kan achitti calleessanii booji'amanii jiranii
warri wannoo guguddaa bakka guddaa hin jiraanne warra akka amantiitti caljejjeeranii kan jiru mootiin isaanii kan booji'ame jira. Warra akka Ermiyaas isaan fa'i booji'amaniiru. Marsaa marsaadhaan booji'aman jechuudha. Warri marsaa du'aa booji'aman jiru, warri takka du'anii booji'aman jiru, warri achitti dhuman jiru, warri nagaadhumaan booji'amee achitti nagaan jiru, warra hafan jiru akkasittidha jechuudha. Wal makan saba ormaa fidanii geessanii achi qubachiisan saba isaanii lafa isaaniirraa wal makanii kanattuudha ammaatti sabni warra Samaariyaa eenyu ta'anii hafan jechuudha. Ejaa sabni ormaa dhaqee achi qubatee fi hamma ammaatti xuraa'oo jedhanii akka kakuu haaratti iyyuu xuraa'oo jedhanii hafanii jechuudha. Akka kanattidha turanii sana booddee sabni isaan sun ol dacha'anii Izraa inni tokko mana qulqullummaa fakkeenyaaf Haagee fa'i ilaala inni yeroo sanatti raajii ture mana qulqullummaa Waaqayyoo akka deebi'ee ijaaramu mana qulqullummaa Waaqayyoo akkamitti akka deebi'anii ijaaranii sana booddee dallaan itti ijaare immoo sana yommuu ansa Nehemiyaadha. Izraan immoo macaafa qulqulluudhaan saba sana haaresse. So manni qulqullummaa ijaarame macaafni qulqulluu sin dhufe sabnis iddoo sana iddoo booji'amanii dhaqaati macaafa wannoo laala macaafa Asteeri iddoo booji'amanii sabnis gallakkisee ol deebi'ee mootummaan isaanii Meedoon Faares yeroo dhufanitti immoo bakka amma biyya keessatti bilisa baatanittu mootummaan hin duraa mo'ameera. Isin bilisa baatanittu akka biyya keessatti galaa'anii yamanii lakkaa'anii qomoo isaaniitiin lakkaa'amanii dhugumaan Israa'eliidha yaanii deebi'anii Israa'elitti galan jechuudha. Naa booddee jireenyi ni eegalee waaqeffannaan ni eegalee wanti hundi akka kanatti itti fufee eessarra jirra. Isaayaas faarfannaadhamu Isaayaas moo yoo? Faarfannaa amma bira darbine bara Daawit bira darbine. Isaayyaasis boojuu dura miti bira darbine. Dhufanii Siinee dabarre. Kanaafuu boojuu booddee kan jiru eenyunni Milkiyaas. Milkiyaas immoo Milkiyaas macaafni Milkiyaas miti. Milkiyaas jechuudha. Sana booddee Zakkaariyaas ilaala, Milkiyaas ilaala. Isaan kun hundumtuu bara dhumaarra kan jiranidha. Kakoon haaraan dhumuu wannaa gahu. Zakkaariyaas boqonnaa sagal irratti waa yaarree qo'anne miti. Milkiyaas keessatti dhagaa ilaala. Yesuus akkamitti akka dhufu, jala akka ga'e, yeroon isaa akka dhiyaate, wanti hundumtuu yeroo isaa akka ta'e dubbatu isaan dhumarra jiru jechuudha. Kanaaf kakuu haaratti seenaa jechuudha. Achirraa kaasee kakuu haaratti seenaa. Kakuu haaraan utuma macaafni Zakkaariyaas haasaa jiru dhufeetti seenee Zakkaariyaas isa aarsaa dhiyeessu sana ta'uu dhiisuu isaatti ilaalla garuu Zakkaariyaas waa'ee sanaa haasaa ture. Haageen yeroo manni qulqullummaa wannoo jedhutti dhufee sana booda hundumtuu achi ol dacha'anii wanti soora hafuuraa jedhamu iddootti deebi'ee iddootti adeemu malee stila kun kakuu haaraa moofatti deemaa jira jechuudha wanti hundumtuu. Sana booddee mana qulqullummaatti waaqeffachuun wannoo jechuun kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu waggaa meeqatu jira jedhu namoonni naasaan. Iddoo naannoo manni qulqullummaa deebi'ee ijaaramee too macaafa Milkiyaas barreeffamee dhume jidduu sanatti otoo Maatewositti akka hin bahin. Bara dukkanaa kan jedhamtu keessa. Bara dukkanaa bara namni waaqatti hin dubbanne waan namatti hin dubbanne humtuu waa'ee amantii waa'ee hundumtuu waan kan bishaan ta'e bara dukkanaa sana keessa macaafonni warra Ortodoksii baay'een isaanii kan barreeffaman Waaqayyo beelutti dhaqee dubbateera kan jedhan kan warra kaanis amantiiwwan baay'een kan ka'an bara sana keessadha. Bara sanatti gara 400 kan ta'u jidduu sanatti hafee jedhu. Kanaafuu bara 400 sana booddee ennaa dhuftanii macaafa Luqaas ennaa seentanii aarsaa dhiyeessatuma jiru. Manni qulqullummaa jira stiil. Aarsaa dhiyeessuun jira stiil. Dabalii buufachuun jira. Luboonni jiru. Wanti hundumtu akkuma seera akka kuumafatti iddootti akkuma gaafa jalqaba Izraan fa'i deebisanitti jiru jechuudha. Akka kanatti kakuu moofan dhufee kakuu haaratti akka kennate jechuudha. Wanti inni wayii isinii galee? Gooftaan sinaa eebbisu. Akka kanattidha macaafa kakuu moofaa akka kitaaba tokkittitti finnee kakuu haaratti galchinaa jechuudha. Sa'aatii tokko fudhannee ta'e hin beeku waa'ee kanaa jalqabne. Kanaaf aayidiyaa kanarra dhaabattanii yeroo itti aanu immoo macaafonni kakuu moofaa meeqaa bakka meeqatti qoodamu isaanis eenyu fa'i inni kun waa'ee isa kamii dubbataa inni kun immoo waa'ee isa kamii dubbataa isa jedhu hunduma isaa ilaalla. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Okay, amma